Tolee kabajamoof jaallatamoo hordoftoota koo mara keessaniif nagaaniif araarritu siniin jecha yuutuubii kana yeroo argitan obboloonni ilaaltan hundumti keessa sheerii akka gootan jaalalaan isinan gaafadha. Sagalee 16 lakkoofsa 15 irratti inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumattis wangeela lallabaa namni fayyaa namni namaanii garuu itti hin faradama jedha. Kanaaf abboomii kana gooftaa hundumti keenya wangeela waliin ga'u akka geenyu waaqayyo gooftaan karaa kana qopheessira waan ta'eef dhibaa'ummaa tokko malee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboleessi obboleettiin wangeela dhugaa kanatti hin amanne yoo jiraattanii warri sagalee kana dhaggeeffatan akka gowwummaatitti akka bartee wayiititti qofa otoo hin taane akka ogeessa ta'a dhaggeeffadhaa. Isuma dhugumaan isiniin jedha. Dubbiin waaqayyoo ogummaa caaludha. Beekumsa caaludha. Sammuun saayinsistoota sammuun beektota baay'ee dubbii kana fudhachuu hin dandeenye. Waaqayyo gooftaan garuu ogummaa ogeessota lafatti dabaluuf jedhee maal godhe warra gowwootaaf warra dhadhaboota filate. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa waaqayyo dhadhaboota keessan humna isaa aangoo isaa mul'isu fayyisuu isaa mul'isu araara isaa mul'isu akka qoosatti warri ilaaltan sumaafidha. Gooftaan sumaa jedheeti. Dhagaa otoo akka namaa ogeessa beekaa hayyuu filata ta'e anii fi isinii carraa hin argannu ture. Waaqayyo gooftaan garuu hunduma isaa filateera. Haa ta'uyyuu malee dhadhabootaaf jalqaba kenneera. Sababbiin isaa warri beektonni fi warri hayyonni beekumsa keenyaan ogummaa keenyaan kana goone akka hin jennee fi inni dhadhaboota keessan akeeka isaa yaada isaa araara isaa gaarummaa isaa mul'isuu jaallateera. Obboleetti sagalee kana dhaggeeffatu. Waaqayyo carraa sii kennee guyyaa kana sii kennee sagalee kana akka dhageessuu fi gurra kee waan badeef kan ayyaanumteedha. Gammadi sagalee kana dhagee. Namni Yesuus Kiristoositti yoo hin amanin jireenya hin qabu. Qabeenya qabaachuu keessa, beekumsa qabaachuu keessa, waan biyya lafaa kana guuttachuu keessa jireenyi hin jiru. Hojii gaarii gochuu keessa jireenyi hin jiru. Jireenyi kan jiru Yesuus Kiristoositti amanuu keessa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana yoo nan jedhu hojii gaarii gochuun hin barbaachisu miti. Hojii gaariin akkuma ta'etti jiraate hojii gaariin keenya suni akka gatiin namne maal gochuu qabna Yesuus Kiristoositti amanuun dirqama keenyadha. Sababbiin isaa ilmi namaa gara biyya lafaa kana yoo dhufu yookaan Yesuus Kiristoos ilmi waaqayyo gara biyya lafaa kana yoo dhufu biyya lafaatti faraduuf otoo hin taane biyya lafaa akka isaan fayyuudhaaf ati akka isaan fayyituudhaaf si fayyisuuf jedheeti si oolchuuf jedheeti oolonni hirraafaa qabaataniif ani dhufeeredhe Yesuus. Ani ifa dheedhe Yesuus. Ani jireenya dheedhe Yesuus. Namni anaan ol galu gadi simbaa oli singala dheedicha sin argatedhe gooftaan. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Balballi waaqayyo ilmaan namaa fayyisuudhaaf qopheessee ilma isaa Yesuus Kiristoos qofadha. Balballi kamiyyuu yoo bareede yoo toleeyyuu jireenya hin qabu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo balbala ilmaan namaa ittiin fayyuu fi samiidha kana gaditti kan nu kenne ilma isaa Yesuus Kiristoos. Ilmi isaa Yesuus Kiristoos kennaa keenyadha. Ilmi isaa Yesuus Kiristoos nuuf jireenya keenyadha. Wangeelli nuuf jireenya. Isa sooressaaf, isa hiyyeessaaf, isa beekaaf, isa wallaalaaf, isa xiqqaaf, isa guddaa fi mana beektotaa, mana moototaa, mana goototaatti, mana dadhabootaa, mana hiyyeessotaatti walqixa kan ta'e, qabeenyi walqixa ta'e, barumsi walqixa ta'e, kennaa walqixa ta'e, ayyaanni walqixa ta'e wangeela kanadha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Beekumsi biyya lafaa kana warra beektota argata. Warra qarshii qaban warra humna qabatanitti argata. Waaqayyo gooftaan garuu isa kana hunduma keenyaaf kenneera. Isa dhukkubsataafis, isa fayyaafis, isa dadhabaafis, isa jabaafis, isa beekaafis, isa wallaalaafis wangeelli kun akkasumatti tola kennameera. Wangeelli immoo Kiristoosidha. Kiristoos hayyoota beektota qofaaf miti kan kenname. Nama hundumaaf, biyya lafaa hundumaaf, warra isatti amanan hundumaaf Kiristoos jireenya. Kiristoos bishaan jireenyatti, Kiristoos buddeen jireenyatti, Kiristoos karaa dhugaa isa namoonni ittiin fayyan, isa namoonni abbaa wajjin ittiin wal argan, ittiin araaramanii eenyudha Kiristoos Yesuus qofaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Namaa fi waaqa gidduu goruudhaan kan walitti araarsee eenyudha Yesuus Kiristoosidha. Otoo dhiigni hoolotaaf dhiigni re'ootaa yookaan qulqulloonni yookaan ergamoonni waaqayyo otoo waaqayyo walitti nu araarsuu hin danda'u ture Yesuus Kiristoos hin dhalatu ture. Yesuus Kiristoos hin dhufu ture. Yesuus Kiristoos hin duus ture. Dhalatu malee immoo hin du'u. Jalqabummaayyuu hin dhalatu ture jechuudha. Sababbiin isaa namni ege jiraate. Sababbiin isaa ergamoonni waa araarsuu ege danda'ani. Kun waan hin danda'amneef waaqayyo ilma isaa tokkicha ergeera.
galanni Yesuusiif haa ta'u. Obboleessi obboleettiin wangeelli karaa kamiin gaafa sitti lallabamu kan qoostan. Obboloota ko Waaqayyo waan sin jaalatuuf guyyaa kana sin ergeera. Sagalee Waaqayyo guyyaa fayyinaa har'a keessayyuu amma jedha. Ammi kuniif arri kun garaagarummaa guddaa qaba. Amma kuni amma kanadha. Har'a kan jedhu garuu sa'aatii 24 of keessaa qaba. Kana gidduutti waan ta'u hin beeku. Namichi fannoo gubbaarratti inni saamtuun suni mootummaa keetitti na yaadadhu nani Yesuusiin dhuguma sin jedhe. Amma na wajjin galteedha. Na wajjin galteedha malee ati kun daba kan hojjettee ani koo toomaan hojjetiin ani cubbuu keessanii fannifame. Kanaaf ati akkamitti na wajjin galtan jenneen dhuguma sin jedhetti jedhe. Ina mane ka Yesuus ilma Waaqayyo akka ta'e balleessa malee akka inni fannifame ina mane. Argitanii obboloota ko. Balleessa osoo qabu yakka osoo qabu yakkamee yakka hojjetee yakka isaatiif fannoon akka isatti murtaa'e otoo beeku inni saamtuun suni. Yesuus Kiristoos otuma beeku gaafa Yesuus Kiristoos mootummaa keetti na yaadadhu anillee yakkaa kootiif fannifame jedhee gaafa inni amanu maal godhe Yesuus Kiristoos dhuguma sin jedha amma mootummaa kootti ana wajjin galtadhee malee ati nama mootummaa Waaqayyo dhaalu siif ta'u miti jedhe. Sababbiin isaa Yesuus Kiristoos achirratti fannifamuunsaa warra isatti amananiif fayyina ta'uudhaaf. Arrayyuu eenyuun fayyina kana tola fudhachuu kan barbaadu. Tola obboloota ko jireenyichi tola mul'ate ifichi tola kenname. Maaliif du'a maaliif salphina bitannanu si walitti galuuf ikkoo gatii nama gaafachiisa isuma dhugumaa jechuudha dhugnee machoofnee albaadhummaatti jiraannee kan wanno jennu dafqa keenya horiidhaan garuu qajeelummaan waan gaarii gochuudha Kiristoos Yesuusiin amanachuun garuu tolaadha maqaa Waaqayyo keenya kan eebbifame haa ta'u Yesuus jiraata kanaaf yaa obboleessaa yaa obboleettii hin qoosin guyyaa fayyinaa har'a keessatti yoo amma Gooftaan dhufuudha balbalatti dhiyaateera. Guyyaan araaraa otoo fooniif lubbuun kee lafa kanarra jiruuti malee egaa lubbuuf foon kee gargar ba'ee araarra hin jiru. Namni Waaqayyo wajjin walitti araaramuu kan danda'u, dhiifamuu cubbuu argachuu kan danda'u otoo fooniif lubbuu isaa wal keessa jiruuti. Lubbuun namaa foon namaa gargar ba'eera taanaan foon keenya reeffa jedhama lubbuun keenya gara dhuftetti hin deebiti. Argitanii? Reeffi immoo dubbatu du'aadha. Otoo guyyaa qabdanuu. Otoo yeroon isiniif kennamee jiru yeroo keessanitti fayyadama. Yesuus fayyisaa lubbuu keessanii godhadha amanaaf fudhadhaa. Isuma dhugumaa isiniin jenna obboloota ko. Hin qoosina. Yesuustu jireenya. Yesuustu fayyina. Yesuustu karaadha. Waaqayyo karaa tokko qopheesse namni akka ittiin fayyuuf innis ilma isaa Yesuus Kiristoos. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Sagalee kana yeroo baay'ee dhaga'uu dandeessu. Arrayyuu Kiristoos Yesuus lallabuun nama nuffisiisu. Haloonni akka dhagaaniif Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe. Oduun dhufee isinitti muudhaa baadhee yakkaa isinitti hin ta'u. Dhufee wanna isinitti himeef garuu yakkaa isinitti taa'eera ittiin jedhe. Sababbiin isaa waan dhageessaniif dhugaan kam akka ta'e karaan kam akka ta'e jireenyi kam akka ta'e waan dhageessanii yoo amantan hin ooltu yoo hin amanin garuu isinitti faradamaa jechuudha. Firdii jalaa bahuu yoo barbaaddan guyyaa fayyina har'a keessayyuu mo'amu Yesuus jiraata.